Sayden suntu mana berkodo? Sayden suntu mana anas semua? Anjing, woi woi woi. Sayden suntu mana berkodo? Sayden suntu mana anas semua? Anjing, woi woi woi. Woi lagi ya, woi lagi ya. Woi ne. Zio. Yooyaa harka kun hordoftoonni gurriituuf jalatti argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha galata rabbii baga nagaa taatanii maatii kan hin taane maatii na ta'a please warroonni ilaaltan immoo viidiyoo like godha na jajjabeessaa jechuudha. Egaa viidiyoo xinnu mureessinii fideera viidiyoo iyyaasu jechuudha. Baay'ee nama dhiba jechuudha kan intala keenya ayyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani ilkaan koo baay'een jaalladha. Akkasumatti immoo ilkaan nama akka cabuu hin barbaadu jechuudha. Maal akka ta'e beeku ani jechuun waan hundumarra ilkaan baay'een jaalladha. Dhugaa rabbiidha. Mucaan kun ilkaan isaa jalaati cabsite jechuudha ayyuuni. Bichaa maal jenna gaammame. Dhugaa rabbi kana maannaati Sumayyaadhaan araaramii kanan jechaa ture. Namballe sende hinararami dhugaa rabbi kana hinararami Saidot akkamitti yoo jettan kani halagaadhaan ilkaansa cabsite jechuudha. Sumayyaaf Saidoo yoo araaraman Sumayyaarra wanta ga'u beektu hinde maal jedhe Oromoon biddeen nama qubsu eelee irratti beeku jedhe. Akkasidha ka halalumatu agarsiisaa jirti waan ta'eef Sumayyaaf Saidoon araaramuu hin qaban. Dirqama araaramuu qaban. Sababni isaa yoo ayyuun gidduu dhaabate malee ijoollee isaaniif Sumayyaaf hin sodaachisa wanti kun jechuudha. Ayyuu jechuun waan argite baatte kan namatti fiigdu jechuudha. Utuu amma wanti kun ilkaanidha miti kan cabe utuu amma billaadha ta'e haaduudha ta'e utuu waraantee maal go'ama. Na kanaafi dursa Saidoo fi Sumayyaa fi Saidoonii utuun araaramiin dura ayyuun sirrachuu qabdi. Sana booddeedha kan Saidoo fi kan Sumayyaa araarri isaanii jechuudha. Dirqamas ayyuun sirrachuu qabdi. Indee Oromoon ikkoo safuu qaba. Intalli safuun beektu maqaaf Oromoodha. Nama gaafachuu dhufee nama dhidhiibduu fidee fi dhufee akkamitti ilkaan cabsitee gaggeessiti. Maal jechuudha kun? Basma dhugaa rabbi kana mee maal jettu sin ani viidiyoo isaa ilaalee koomentii illee waan hin barreessuun dhabe jechuun yoo dhiisee mucaan kun gaafachuusi dhidhiibduusi utuun geessi yoo dhiise gwaaddanyaa isaadha gin uftee nan gaafanne jechuu dandeessi. Namni yoo gaafachuu deeme immoo kunoo akka kana miidhaa namarraan geessi. Bakka yoo sammuun ishee xiqqoon tuqameera ta'e bakka hospitaala gashii Saidoo ayyuudhaan dhugaa rabbii kana namni nagaan akkas hin ta'u. Meebii sammuu ishee keessaa tuqameera ta'a. Bakka mana yaalaa gashuudha yoo immoo hidhuudha bakka hammarraa galutti. Dhugaa rabbii kana indee akkamitti namni akkas nama tumaa. Gudfallaa.